OMN Ransi bilbila me maltu jira jirata magala Amboti mi? Ayye me maltu jira Ambo maltu jira. Yeroo ammaa yoo uummanni magaalicha walitti bahee ni kan naannoo mana warraa caalu jira. Reeffa fuunee Finfinneetti deebi'uu qaba. Finfinneetti wareegamee George Floyd isa daandiirratti du'eefu uummanni bakka inni du'etti bahee yaadannoo guyyaa dheeraa hanga guyyaa 10 godhee sirna awwaalcha isaa bakka sanatti godhaa ture. Nus immoo reeffi isaa bakka itti wareegametti ol deebi'ee guyyaan kennamee achitti namni yaada isaa ibsatee sana booda awwaalamuu qaba jechaadha uummanni jechuudha. Amma mootummaarraa namoonni dhufanii garma namaatii Haacaaluu dhukaasa jira beektaa? Dhukaasa jira jechuu dhageenya. Mee dhukaasa haala akkamiin deemaa jira? Dhukaasa nama manarraa ittisaa jiru. Eenyu dhukaasa jira? Qaama mootummaati. Daandiirra dhukaasa jira. Daandiirra dhukaasa jira. Innis immoo ijoolleen naannoo manarraa dhiibamnaan gara daandiitti ba'anii dhaadannoo dhageessisaa reeffa keenya Finfinneetti oldeeffachuu qabna waan jiru jira. Amma haalli jiru haala bareedaa miti beektaa dhukaasa hamaa dhukaasa jabaa jira. Daandii gubbaas naannoo mana maatii Haacaaluus keessa magaalaas uummanni godina kanaas immoo karaa Gincii baadiyyaarraas gara magaalaatti akkana deemaa jira. Kana haalli kana booda ta'u waan beekuun qabu amma garuu dhukaasa saamaatu jira. Namni du'e dhaga'amaaf hin dhaga'amuun beeku amma natti nan dhaga'an dhukaasa. Dhukaasa jabaatu jira. Kan nama dhaga'u kun dhukaasa jechuudha. Sagalee dhukaasaati amma kallattii hundaan magaalaa keessa faca'anii dhukaasaa jiru. Uummanni gartokkeen iddoo manaa jira. Kaan immoo manarraa deemee dhaadannoo dhageessee reeffi keenya Finfinnee amma rukutame nama iddoo hiriiraa iddoo dhukaasichaa amma namni rukutamu mala haala yaaddessaatu jira. Tole mee gara fuulduratti maaltu ta'uu qaba jettame? Uummanni Oromoo tokko waan godhu wal marii wal dhageetti nama isa fuuldura jiru miidiyaa kanallee dhaggeeffachaa. Adeemsa isaa qindeessaa deemu qaba. Wanta amma deemaa jiru waan salphaasa fakkaatu. Dhukaasa baay'een dhagaa jira. Kun dhukaasa meeqaniin dhagaa jiru? Dhukaasa walirraa hin cinne jira. Dhukaasa walirraa hin cinne jira. Innaa Oromoon akka sabaatti wal dhaggeeffatee nama isa fuuldura jiru dhaggeeffatee wal dhagaa deemuudha. Amma naannoo Finfinnee kanatti faca'insa wanta ta'aa jiru namni keenya akka malee miidhamaa jira jechaa jiru. Ijoollonni naannoo sanaa bilbilanii. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti namni keenya miidhamaa jira. Miidhama nama keenyaa eeguu wal dhaggeeffachuuf garatti deeman akkatti deeman waan godha wal mari'achaa deemutu furmaatan siin jedha. Tole galatoomii yaadannoo kan itti ulfaadhu. Ayyaayye. OMN Ransi bilbila me maltu jira jirata magala Amboti mi? Ayye me maltu jira Ambo